نما دلن سوسا نما راقبت ندلني نمو ما إني را خفلو دندو سدلن سيس سلا خندن دنجي براتو مانغوتو نمان دان نتناران جانبا نمني أتين دنجي حتى وتيتو ما أستاوتو سني سوابا سنجا مددب دي أستدو أكرم ولا وان سوابا اللي أركتو نجرو لكن لچو وجر كت دوامتسي صبري ربي زياغيدو أكرم أكسي مربا باخي أمو نما أتي إرا خفلو دنديسو سميدي أكماليسي قوليدو خاتي دنديتي رقب آرسل لكم سيدي ربي يج نمني أكاس قد ستر الله عورته ربي نقياك آني نما دريباتو آني سا ربي ستر جيد ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ربي قبري سببا إني إفمنا ما قدوتين درجة إذا أف مليتك كينيا إذا أوف نبي صلى الله عليه وسلم يرو غري تفتي فراتين نمني خون أبو نمني برو سيسياتا يو في الرادور كوبات لكي تيمو بات نمني خون برو أسرسي فين جانا جي نما حد إيسا نمني بي صداتا سينجان برو جارتي وسي جلان فورين برو جانينو قفلن أكاسيبي نمني كذي هون دوا خفلتو في قوا جينامي بر ديفما قدونا ملخي يوتي ربي سيستر أنك غرقيا لما قدير مرتو اتمو أكملت جواجتيني مال جتيتن أما الليلة قدير خيا غرقنا عندي فما ني أغرتني من أمكم مالا ما دبشني جرا أوفسا أمدين نجرتني من خوان كنا راقوميك أبدا لا القدير مرتو خيا غرا أنواسين جاوتي دي فما لا يرو خدان لا دي سن اللي ورنا مفتن دي فما هونو أسمتي قدير مرتو اللي يو فيديو كنا لقي دي فما بقر باستا harargeedhaaf maal goote naan jetta harargeennaaf gooti malee narraa waan hin godhuuf hin eeggattu tana quba qabaadhu narraa himi abbaa fedherraa isin eeggattu kana quba qabaadhu harargeen ammaas lafa teessee ati itti iyyitu tuni si wajjiin warra lafaa kana keessa hin jirtu beekadhu naa wajjiin samii keessa jirti you understand me my friend garuu lafweelee abbootii teenyaa san kan waggaa 5 guutuu tacalan qoosan guursisee siidaa san irratti jaarsisee kabajaa nutti hore anaa fi abbaa kiyya. Odaa bultuun bareedaa galma arkitu san kan akkasi bareechee seenaa nutti hore anaa fi abbaa kiyya. Kan siidaa Sheek Bakrii Saphaloo san akkasi bareechee dalagee seenaa nutti hore anaa fi abbaa kiyya gochi nuti harargeedhaaf goonuu fi oromoof goonu kan kana caalaa yoo jiraate as baasi ragaadhaan. Kanaaf harargee samii gubbaa naa wajjin jirtu lafa teessee haasa'uu dhiisi. Harargummaan afaan osoo hin taane gocha waan ta'eef Bakar Paastaa. Dhaamsi kun obboleessa kiyya Kadiir Martuu qabsoon ta'e tan bosonarraa eegalte TikTok irrattis duraan badin Facebook irrattis duraan badin seenaa tan ta'e osoo jirtuuf duraan balleessin. Hawaasa kan kee kutaa kudha takkaa dhaggeeffadhu nama tokkoon kan waliin buutanii wal qeeqxanii jecha maatii ta'e akka arrabfamtu gandii kee akka arrabfamu hin taasisin yeroo hawaasni si arrabsu maatii ta'e arrabsu ganda kee arrabsu hin jaaladhu si jaalanna nu dhaggeeffadhu ijoolleen harargeetiis Kadiiritti daangaan tarkaanfatina kan Arsiitis daangaan tarkaanfatina isa qabuu danda'u qabna. Si gorsuu qabna Kadiir akkuma ulamaa jaalattu hayyoota jaalattu isaaniif abboomamii jilbifadhu dhaabbadhu barreeffama keetis tiifadhu arraba keetillee tiifadhu bariisa kan koo dhaabbadhu akkuma shamara gorsuu turte sooshaal miidiyaarra ati sanuma si beekna si gorsina jettan taane dubartii oromootiinis hin jedhin obboleessa kee kan oromootiinis hin jedhin sirraa Kadiir keenya dhiisi seenaa akka uummanni si dura dabree seenaa bareedduu dhiisii deemu seenaa galmee bareedduu dhiifadhu waan islaamummaan sirraan barbaanne oromoon sirraan barbaanne hin hojjetin rabbi fayyaa siyaa kan sababa kan keetiin Junaydin isa kan arrafamu obboleessa keenya Junaydin abbaa qabeenyaa si jaalannaattis nuuf qabeenya keenya Arsiin harargeerran caaltu harargeen Arsiirran caaltu si komandoon afran qalloo eenyura takkan caaltu
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا ربي بفتين لا ربي كتات تدرت لا بيتين لا عربته فرنجته لا لب في وجيتين لا ربي ويا كياما ولقال له كناف كدير لا بدو نمني ربي والكبا أتشي قديت ساباني والكبا سيكابنا لا بدو سوشيال ميديا رت فيديو تنتي بكمي قول جيسي جرتي سبب كان كيتي نمني كوريتي بومبربان إيسي سيجارة واسني كون كان إسلام إيسي كان أمنتي برا كان بينتي أرثوذكسي واقع فتاون دي سيجارة الرمالي فماني قرتي نرتي دوران جتي وفقافة شفتين تالو قبت كناف أنا بباليسي كان كي maybe دبيتي جارة شو ملا maybe فيديو اللي نرد لكم ملا it's okay والعرب سوسنتين والكيك وفالدور دابت شو فالا ولي ديمو على مجراتي وان سراهم برباچifne وان حواسا كان كيسة تقرتي سلا انت برباني تأجر سبب كيتي مالي واني كنتا إيسي كدير ربي سيكامي إيسي ربي خيسو تاردون كانوا مان سنجرة أكما دران سنجرة سن أكما توبتي سير برا فقاتتي سبب كيتي دوريجين غندوم مارنا كولتين بون بي كيسا كدير كانوا مان سنجرة oromoto lammito obbolowan islaamaa fi kan sabaa ka biyyaan takkaa ka afaan tokkoo kaayyoo tokko waliin qabu rabbii keessan sodaadha warri sooshaal miidiyaa khaasatan warri ustaadota ofiin jettan gandummaa dhaadheessuu dhiisaa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ittiin hin dhadan rabbiilleen subhaanahu wa ta'ala isaatu gartee ganda itti dhalatan saba irraa dhalatan dhiira ta'uu dubartii ta'uu filannoo keenya osoo hin ta'in yaa ayyuhannaasu innaa khalaqnaakum min dhakarin wa unthaa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم نجد وروا بيتا لسنا رانتولت غرتي أكا غرتي ورغو والين تينا برا برينتم ما تتجين غرتي برا والله سنة تتجين ديبينا رسول صلى الله عليه وسلم غرتي سبا في سبل موت والإنجراج ترسان أكا تجارة غرتي برينتم ما سنكس والفت أطر إيلا رتي غندر رتي بفرت والفت أطر عجمني غرتي عجمني عرب الرنجالو جدي عربني غرتي أجمي رنجالو جد إلا بتقوى الله غرتي أبان كيسان آدمي الآدم من التراب جد جرخين كتابة خمتو غرتي سيكو مندو في هررقي في إينو دبت هنجر قرأيشي خربين دبته ور ربين غرتي إسا ملكيسي بخيسا هنجيسي إسان كيسي جد لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف أنني ربين رتي غرتي يروق أنني جران ربين صدار دا غرتي قامة تقرر أرقمني أبا تقرر آدمي في هواء جدو أرقمني إسن رانتوت eenyutu ganda kana caala ganda sanii caala jedhee kitaaba kamtu itti isinii bu'e namni gandummaan jannatan seenu bifaan jannatan seenu illaa bitaqwallah isin raantoltu dhiisaa waan isin raantoltu waan duriyyeen ofina gandummaan tun ajooftuudha mumtinna tara rasuulli nuun jedhan dhiisaa da'uu haa kan jala lakkisaa jedhan isin kana dhaadheessan himachuun huma balbala takka ganda tokko waliigallee nuti ilmaan namaati ilmaan oromooti ilmaan gartee yaani gartee abbaa keenya tokko waliigallee kanaaf rabbii keessa sodaadha kanumaan isin ja'a dubbii gandummaadha dubbiin tuni waan fokkottu waan fitina ilma namaa lubbuullee gartee wal galaafachuu deemtu kana keessatti qabsoo shayxaanni hogganaan isii shayxaana gandummaan hogganaan isii shayxaana ana kan jee dhaadatu shayxaana eenyu keefit jedhee dhaadatu kana shayxaana gartee ka dhaadatee fir'aunaaf uumaan goone gartee warra gartee aadii fi samuud gartee warra beekamoo if dhaada ibsanuu rabbiin addunyaa tarraa hin barbadeesse jaran rabbii keessa sodaadha fuula rabbii dhaabbachuu deemtanii rabbiin oromoo irraa nan gaafatu jira keenya nama tokko irraa haadhaaf abbaa kiyya nan gaafatu guyyaa qiyaamaa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam isa callarraa na gaafata sheekh abaluu irraa sin gaafatu ganda keetirraa sin gaafatu eenyu irraa sin gaafatu balbalatee hidda dhalootaa irra naman gaafatu rabbiin fida kitaabuma tawraatii fi zabuurii fi furqaanii fi eenyu keessaa fida rabbiitu namni hundi gartee saba qaba balbala qaba ganda qaba eenyu qaba akka itti waliin beekee namni gartee daangaa isii tiifatee fuudhaaf heeruma keessatti waan ni jedhu malee gandummaan isiin bu'aan isiin qabdu maali guyyaa fuula rabbi jedhana maal taatan yeroo sheekottiin faan asirratti gayyaatee waan akkana abalu isin hin jedhu isinuu if beeytanii kana waan tana keessaa baa exit laagaa'utii godha gandummaa fi gosummaa fi maaree tana keessaa ganda kee gargaari balbalatee gargaari social media irra qabsoon daangaa harargee fi arsiidhaan jirtu jedhana gartee
qabsoon oromoon walumaa galattuu hayyuu hedduu qabdi waliin qabsaawaa turte sanuu nuti islaama hayya duree irratti qabsoo tana keessatti hundi keenya Harargee fi Arsii fi Jimmaa fi eenyu Wallaggaa hundi waliin qabsaa'aa turte ummata social media siyaasaa nama maraachiti gara rabbi subhanahu wa ta'ala fafirru ila Allah gama rabbii baqadha gartee adhaaba rabbii irraa baqadha gara rahamaan baqadhaan isinin jaa kanuma wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh gandummaan abadan